Umman Oromoo Waaq gannarraa gara birraatti saceesise malkaatti irreenfachuun ni galateeffata. Irreechi malkaa hora Finfinneetis jaarraa tokkoo fi walakkaan booda yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee iddoo Dololloo Buddeenaatti ni irreeffatama. Irreecha malkaa hora Finfinnee fulbaana 24 irreeffatamu milkeessuufis qophiin barbaachisu taasifamaa jira. Dargaggoonni magaalaa Finfinneetis naannoo irreechi itti irreeffatamu qulqulleessuudhaan gahee isaanii bahaa jiru. Nuti naannoo kana qulqulleessuuf tokkoffaa kan nu kakaase akka waliigalaatti irreessi hora sadeetti gaggeeffamaa ture. Duraaf calqabaa Finfinnee keessatti kabajamuu isaatiif nuti gammachuu guddaadhaaf namoonni baay'eedhaan wal kakaasne akka maabaraattis namoonni qindoomnee jiru ni jira. Maskarama yaaraatti ለሚከበረው ለኢሬቻ በዓል Iddichi ayyaana irreechaa fulbaana 24 2012 irreeffatamuuf mijata akka ta'uu fi qulqulleessaa jirra. Egaa hojii qulqullina kana kan hojjennu yeroo duraatiif magaalaa Finfinnee irratti irreechi barana hin kabajama. Isa sababeeffachuudhaan qulqullina kana kan hojjechaa jiru waldaadhaan jechuudha kan hojjechaa jiru. Uummanni tokko ta'ee aadaa ofii akka irratti ibsatuuf qulqulleessaa jira kana kan hojjechaa jirru jechaadha. Haala aadaa seenaa fi duudhaa uummata Oromoo calaqqisuu danda'uun akka kabajamuuf uffannaa aadaa eenyummaa Oromoo ibsuu danda'u uffachuudhaan irreessa kanarratti kan hirmaatan ta'us dargaggoonni kunneen ibsaniiru. Gaafa san immoo bareennee uffata aadaa keenya uffannee bakkee irratti argamna jechuudha. Irreechi malkaa hora Finfinnee akka milkaa'uuf akka bulchiinsa magaalaa kutaa magaalaa Qirqoosittis qophiin barbaachisu taasifamaa akka jiru itti gaafatamtuun misooma naannoo fi magariisummaa bulchiinsa magaalichaa Aadde Qiddist Haayilee ibsaniiru. Tokkoffaa hojii qulqullina hojjechaa jirra. Lammaffaa hojii daandii sirreessuu. Sadaffaa irratti lageen keessatti namoonni dhiibamanii akka rakkoon hin uumamneef dallaa ijaarsaa dallaa irraa eegaluuf qophiirra jirra. Hojiiwwan bishaan qulqulleessuus hojjetamaa jira jechuudha. Lafti irreechaa kun lafa Bataskaana Istifaanos waliin waan waldaangeessuufis ayyaanichi akka milkaa'uuf kan tumsan ta'uun bulchaan Bataskaana Istifaanos Malaaka Salaam Abbaanaa Kutoolaab Ayyaalew himaniiru. ኢሬቻ በዓል የእግዚአብሔር በዓል ነው፣ የምስጋና በዓል ነው። እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ድንጋይ የሚያመልኩበት አይደለም፣ እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት። አያን ኢሬቻ አያና ዋቃቲ አያና ዋቃቲ ገለቴፈተነዳ ወረረፈተን ኬሰስ ክርስቲያኑን ሂዱ ኒጅሩ ከናፉ አኩማ አያን መስቀላ ከበጀሙ ከነስ ኒ ከበጁ አያንቺ አከመልካውፍ ኒ ሀዊና Irreecha malkaa hora Finfinneet fulbaana 24 bara 2012 irreeffatamu kanarratti Oromoonni kumaa kitilaan lakkaaman irratti argamuudhaan ni irreeffatu. Gabaasa OBN'if dhiyaateef Girmaa Hundee magaalaa Finfinnee Dololloo Buddeenaarraa.